Rakkoo hawaas dinagdee hawaasni naannoo Yuunivarsiitii Wallaggaa qabu furuuf xiyyeeffannaan hojjechaa jiraachuu Yuunivarsiitichi beeksisee jira. Duula Wayyeessaa. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1999 yeroo jalqabaaf hojii baruu fi barsiisuu kan eegale Yuunivarsiitiin Wallaggaa har'a barattoota 12,000 ol idileen simatee barsiisaa jira. Yuunivarsiitichatti kaampaasiin guddichi magaalaa Naqamteetti ijaaramee jiru lafa hektaara 150 irra buufatee jira. Qubsumni Yuunivarsiitichaa gandoota 5 kanaanaalee godina Wallagga Bahaa, Leeqaa Dullachaa, Waayyuu Tuqaa fi Guutoo Guddaa keessa jiran salphaatti daandiin magaalaa Naqamtee akka waliin quunnamneef danqaateera. Kanarraa ka'uun jiraattonni gandoota kanneenii Yuunivarsiiticha keessa qaxxaamuruun gara magaalaa Naqamtee dhaquuf filatum. Karaa kama keessa deemna turre amma yuunivarsiitiin asirratti ijaaramnaan karaa baaduu dhabnee karaa gajjallaa karaan badaa hin jiru asumarraan deemaa jirra kanuma keessa gibbii kana keessa. Itoo sodaa guddaan nutti dhaga'amu maal jennee barataa wajjin wal keessa deemna jennee ijaa karaa dhabneef asirra deemna. Hawaasa kana jala naanna'u kana mooraa kana keessatti waggaa hedduudha kan inni rakkate balbalatti hin gabboo hin qabu balbalatti hin ollee hin qabu baay'ee rakkachaa ture daandii hin qabu jechuudha. Yerootti reefii mooraa kana keessa tochuuf jedhee reefillee karaa itti ba'u dhabee cidha gaafa geggeeffannullee karaa dhabne baay'eetti cannaqamaa turreerra. Karaa maali jiraree sumarra baana yeroo gabaannu sumarra baana yeroo galus kanumarra deemnu dudduuba kanadha kan keenya waanta ta'eef. Hawaasni gandoota kanneenii waggoota 15 darbaniif rakkoo kana dandamatee har'a gaheera. Kun sirriin turre isaan ijaaramuu yuunivarsiitichaaf kanneen bu'uura ta'anidha kan jedhan pirezidaantii Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hasan Yusuf dhiyeenya kana garuu rakkicha furuuf daandiin kiiloomeetirii 7.5 qaamolee garaagaraa qindeessuun ijaarsisaa jirraa jedhu. Asitti rakkoon duraan ture tokko riqicha laga bishaan itti jirti bishaan ganna guddaa ta'u tokkotti jiras kana bishaan sun irratti yoo riqichi ijaarame malee karaan soqameellee ba'uuf hin danda'u ture sana amma tokko karaa tajaajila hawaasaatiin baajata amma tokko qabne riqichi sun akka ijaaramuu fi goonee amma xumurarra gahee jira. Karaa immoo kontiraaktaroota mas keessa hojii adda addaa qaban wajjiniin risoorsii walitti puulii goone jechuudha. Sana waliin goonee karaa sana soqsiisnee ammallee hin xumuramnu jiinsaa garuu ammi tokko furmaata argataa jira jechuudha. Kana qofaas miti Yuunivarsiitii Wallaggaa barnoota sadarkaa tokkoffaarraa eegalee hanga olaanaatti hawaasa naannoo sanaaf carraa uumaa jira. Carraan hojiillee dargaggoota naannoo sanaaf uumamaa jira. Isa kanaaf immoo hawaasni naannoo ni galateeffatu. Dargaggoota dur hojii dhabanii hojii dhabaa ta'anii naannoo kana keessa jiraachaa turanii bara kana keessa kominikeetii seervisii jedhee ofitti ijoollee kana fidee akkan mooraa kana naannesseellee akkan eegu godhee ija nagaadhaan isa kaan barnoota laatee fi isa kaan immoo hojii kanatti gara hojii kanaatti fidee hojii hojjechiisaa jiraachuusaa itti amanna guutummaa guutuutti jechuudha. Dargaggoonni hojii hin qabnu ture yeroo duraatti naannoo irraa hojii hin qabnu turre karaama kanarra oolla namoota amaloota garaagaraa qaban suusii adda addaallee kan jiran baay'ee isaanii tureera. Isaanni naannoo keenya naannoo uummata naannoo Wallaggaa Yunivarsiitii jiraatanii wajjin wal dubbisanii rakkoolee jiran furuudhaaf koreen ijaarame keessa rakkoo tokko walitti dhufanii dubbatanii rakkoo kana furanii jechuudha. Sheedii ammuma dandeenye sheedii 30 ijaarree hojii kana waan jalqabnu qindoominaanidha kan jalqabne magaalaa ta'uutiin yuunivarsiitii magaalaa immoo imaataa kan jedhamu jira. Imaataan sun akka isaan ittiin qarshii liqii argatanii mijeessaa kan jedhuuni karaan lammaffaan inni irra caalaatti iyyuu bu'aa qabeessa ta'ee arginee fi hojii guddaan itti hojjetame inni fudhannu mooraa kana keessatti ijaarsi atleast xixiqqaan jedhamu yoo xiqqaate miliyoonii 5 hanga 10 gidduutiin kan ijaaramanii jiru. Kanaaf bu'uma qabeenya amasuma gurguddaa ta'e fudhatee ijaaraa ture. Sana maringaddaa kaasnee karaa imaataa magaalaa wajjiniini hojii baay'ee guddaa ta'umneef jechaadha. Jiraattota naannoo sanii komii beenyaa qaban muraasatu jiru kan jedhan pirezidaantii Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hasan gaaffii isaanii deebisuufis hojjechaa jiraachuu himu.